Tarkaanfiin Olaantuummaa seeraa kabachiisuu mootummaan murnaa TPLF irratti fudhachaa jiru kan deeggaran ta'uu Abbootiin Gadaa Gujii himaniiru. Hawaasni raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa akka taasisus itti fufuu akka qabu himanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii Godina Gujii lixaarraa nu qaqqabee hawwii taaffasaatu dhiyeessa. Torba uummata keenya cafaa ture. Uummata Itoophiyaatti taphataa ture. Rakkoo nama kan jenne uummata keenya keessa geessaa ture warri kun. Waggaa 27 kan isa wayyaaneen kun jinnaani deebi'anii nu malee harreen waan jetteedhanu na duuba gaafa antu ardaan hin biqilin jette. Nageenyi barbaachisaa yoo nageenyi jiraate qotachaan jira, deemsi jira, nyaachuun jira jechuudha. Nuti amma warra nagaan feene tarkaanfiin mootummaa amma fudhachaa jiru sirrii jedha. Maan jennaan namni nagaan buluu danda'a. Daddalachuu danda'a namni daddalan feene waraana nu labsanii uummata Oromootti waraana labsanii miidhaa irra gaggeessan kun sirrii miti. Ammoo uummati keenya Oromoo cinaa raayyaa ittisa biyyaa miidhaa irra gaggeessan san cinaa dhaabbate ammaan jammaree uummati keenya cinaa dhaabbatuu qaba. Oromoo abbaa biyyaati nama hammata eenyulleen jibbu saba fedheef mara hin bulchaa biyya. Duraanuu biyya bulchaa tureera akka sirnya abbaa gadaallee biyya bulchaa eenyulleen ifi qabataa orma hafii godhatee warra godhatee ilma godhata. Oromoon akkasii kun nama bulchee hin danda'u wennaa jedhu kan gurra balleessuu jira tanaan qarattu. Maan godhe haga waggaa ta'ee kana ilma ifi leenjisee hobbaasee meeshaa jiru kuufatee hobbaasee biyyuma fedhee galfatee hobbaasee ifi midhaaffatee nuti nama bulchuu seenaa aadaanni waa waraanaa qopheeffatisaa jira. Itoophiyaa kana keessa ta'e. Yookaan wayyaaneen jumtaa gaggabdooti sareen maraatte dhufanii Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa irratti rakkoo geggeessan. Rakkoo haganan jennu. Kanaaf warra raayyaa ittisa biyyaa irratti rakkoo geggeesse ka biyya Itoophiyaa jeege hin balaaleffanna. Halkani guyyaa hin balaaleffanna. Raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabanna halkani guyyaa waan barbaanneen qabeenyaan humna teennaan waan qabuun karra qabuun humna qabuun dargaggoon kan cinaa dhaabatuu qabani. Kun waan malee moti nyaatanii mi'eeffatanii ammallee hatteetti jedhanii qabeenya nu dhadhaanee lafee nu xuuxuu jirani waan ta'eef kuni hin balaaleffanna. Saatii dhuqaa saatii moti nu kalee abaarreen jirru ammatti tana nuti waan abaaraa jirruuf dhaamsaan qabu namuu galee ka'ee seera mootummaa harka deebi'uuti nami uummata fakkaatu. Nami immoo har'a waan kana dide duuchaan seeraan kun abaaramaa kun tarkaanfii jirtu fudhata akka gujiilleetti nuti waa akkanaa qannaa nagaa barbaannaa.